تكون قبل براني سو بليس كاشتي تكون قبل بيجي رجال إن أرجع قالي توكو أرجع إيه سن إيه قبل بليس فيا هي سجرو هايو لما برتي بكا مودي كابانجين درتي نسا ها إيه هذا أمس بكا ما أنت نرفين في خبران سا خبونك تندمين أنت قرو محلك أنك بكا خبر بعدو كان أميري دوغان Hey, كمين dua تأي kami جرب jar. كنا Sama lagi دون dan يرو ini إيراتوري wata kamu warga kami jerat terre. Nanti suatu ketingkan ini wajah wajah dan tai safer ini dalam kata itu ini. Kabenya ada apa ya ini si fulu ini tahu sih. garuu rakkoon qabu sammuu bichaa qabaata nama yaadu danda'u qofa haa ta'u. Ay berediti ya. Ay kabacu kabat kesholle tahu sih. Akan mati bereda kan beredina kan kabat teh. Nama indala Mau garuu ati ada bareedaa ta'uu kabenya qaba ati laale mana timi ati maafi kabenya maal kada. taate maaliif jedhe nama qabeenya qabu maal ta'e beete Eh. dhugaa dubbachuudhaaf namni as jala jiruu kana nama 800 akkas ta'uu danda'a akkuma ta'uu danda'a hin beekani garuu yeroo kana keessatti dubartiin haasofsiinee jirtu ni haasa'a dhiira bareedu malee jaalala irraan hin qabu dhiirri jaalala gaafatu mootii kan fedhu hin jiru akkasii rakkoon kiyya amma kana akkami furuu danda'a waa'ee qabeenyaa maniin qoose yoo qabaate yoo dhabe sun carraadha garuu ani bareedu bareedan qabu garuu dhiira bareedaa fedha Ay. kayyoo dhaabatu bareedu kayyoo deemu bareedu kayyoo nyaatu bareedu akkam gochuu danda'ama irraan qabu jaalalli qabra. Ajay babar. Beerra deebi maal jettee atiin bareeddanoo dhugaa rabbii ati bareedduudha qashtiidha dumbulloo dumbusheedha sanuu qashtiidha. Ati jechuun dhiira bareedduun feetu maal na itti irra deebime. No, dhiira bareedu fedha dhiira bareedu buleessa kan xiqqanii ati suuraa isaa ol baasii tokko argee ture beektee qanuma sana argee jaalala irraa naqabe. Kami obboleessi kiyya hedduu suuraa agarsiise aanaa baantamii. Gadi hin dhiifne yaa gadi hin dhiifne turtuu keessa suuraa isaa agarsiistee turte. Laayifii irratti akkumatti haayilaayitii agarsiisee hin dhaamsi. Yaa Okay. yaa Aana irraa si qabdee duuba. maaliifus yobba. Yaa Ani ganamaaf gargara mana kiyya jala baane akkasii. sa'a Ayyee. kanaafuu surraa fagaachuun fedhu waan ta'eef kabiraan soqee rakkoon qabu. Ayyee. Maa rakkoo miti obboleessa kiyyaas ta'uu jennaani. Rakkoon qabu silaa akkamiiti? Quraana barattee? Gaafii hin mataati gaafii keeti. Gaafii obboleessa kiyyaati malee. Yaa yoo baratee nama barsiisuu danda'e rakkoon qabu. Hin barsiifatanii miree haadha warraa abbaa warraatti fuudhee Nin barsiisu. barsiifata garuu xiqqeessuma akkamii silaa barattee xiqqeessallee ta'u xiqqeessallee ta'u. Yoo inni surprise baranne nu inni ni beekta. barumsa sin baranne. Laal amma inni akkami ni beekta. Nama akkamiitii seete nama ammas surprise jaalatu. Akka ati surprise gootuu fedha. Ammas nama gis takka osoo taphatuu lafa lafatti hubu. Osoo bakka daansii tana fa'aa ni taphata gis takka ni beekta. Gaafa sanii lafatti hufan siin jee. Akka biratti nama jaalata. Gizee hufee quraan akkatti qaraatu fedha amma jaartiin isaa. Anquma sanii qara'uu ni beektaa ati. Badamaa kee hojii kan keemu. Dhugaa dabar. Jechuun inni yoo kufee yoo dhukkubsate fa'aa achi qara'uu hin dandeessaa? Yoo baarage fa'aa. Rakkoon qabu kan yeroo sanii rakkoon qabu baay'ee nama rakkisumaa. Sanuma beenaan inni si barsiifata jechuun toohida si barsiifata waan hunda toohida si barsiifata. Maakii koomantii ilaalii. Ani illee hagachi gahu barachuu qabu. Maal jettee? Yoon baranne illee maakii dhageeffadhu hagasi barachuu qaban maraa jalqaba. Yoo durallee hin baranne hammas baradheen dhufa rakkoon qabu. Rakkoon qabu obboleettii biyya qabdi. Innaa duba biyya akkamitti ol harkitaanii biyya kan ta'a moo akkam? Yaa biyya gara. Mee tolfaddu footoon ergaa fi booda. Mee tolfaddu footoon isa sarfa. Tolfaddu gaa foofni. Dhugaa rabbittiin ergaa foofni. Suuraa keessaan siin ergure. Naannoo rakkoon qabu. Jaalala gisee ibsituu hin jaane kuni. Waliin nu haasa'ee. Egaa booni qofxanni jeedaa.
barfanyaan hin qabu boonu hin danda'u maal. Rakkoon qabu funyaa qabaatu baattus amala qabaadhu. Maal si godhe turkii si geessina. Waan akkasii na barbaachisa dhugaadha. Bakka. Inni ergaa fi nambara keetti na ergi. Dhaggeeffadhu. Anaatu si ilaalee hin jaanshi. Obboleessi fi amala waan hin beeku. Ajjimuu qabda. Anaatu si ilaalee hin jaanii si dubbisa. Isa dubbisu silkii gisa si bilbilu dafteen kaasin dubartii silkii dafee jalaa kaasuun fedhu. Xiqqashoo biizii ta'uu qabda giseen si bilbile. Dhugaa kiyya maal jira bara. Ani jechuun obboleessa kiyya waan ta'eef isa inni hin jawaani. Maaliif inni si miidhee akka deemu barbaadu anis galee. Giseen silkii si bilbile xiqqashoo silkii qabiitu mataayeeti. Ammoo da biiziin ture jeen. Biddeena osoo hin buusin biddeena buusuun ture xiqqashoo biizii jeen. Osoo waxii dalaguun ture xiqqashoo biizii jeen. Biizii jeen daddaftee open hin ta'in sammuu xallazamtee dhuftee asitti natti hin boo'inaan xaaxaan danda'u. Uummata 900 irratti si hima. Tolee? Yaa. Bareeda. Kana obboleetti gaarii jechuun bara akkana ammaa ilaale dhugaa kanatti na himuu keetiif hedduu galateeffatu. Suuta dubbisla suuta. Garuu anamma itti boonuu qaba jechuudha. Itti boonuu qabda, okay? Itti boona malee hin ta'u dhiitti, tolee? Dhiirtuun dubartii boontuu fi dubartii kostar jettee tana feeti ni beektaa? Kostar ta'e tana jalatti naannoo jechuudha. Tagizee hunda dawwalee harkatu, tagizee hunda bilbilee harkatu, tagizee hunda wanni jettu yoo ta'e bakka wanidha. Isaan akkas fedha waan ta'eef feenis dubbisee barreeffama deebisiif silkii irratti gara xiqqishaa wanni jedhin akkasii jechuudha. Tolee, ammas dubbisa. Keessi kan kee hedduu bareedaadha. Amma si namooti yoo xiqqoo waa xiqqoo wayii yeroo as faarsee carraa argadheetiin dubbachuu xiyyaatu hedduu si dinqisiifadha. Hedduu si dinqisiifadha. Maaliif waan muudii itti qabachaa hin jiru. Hedduu jaaladha. Hin jaalatteeni? Muudii yeroo akkanatti haasawlaan maakii akkana nasiyaan hin bara. Namni hedduu ani osoo arguu calleessa yeroo akkana sireessi ta'ee haasa'u faaraadha gowwaadha waa hedduudha garuu gowwummaa sun taane kanuma haasa'uu ni kanuma iyyeeffamaa waan qabu kanaafuu gaarummaa kan kee yoo si ibsu barbaade maaliif obboleessa kan kee jaaladde atiin tuni ofitti amantummaa qabda waan ofii jettee hojjetta waan namni jedhin dalagdu akkasuma konfideksiin kan kee hedduu natti tola haalli ta'an kan kee hundisaa hedduu gaariidha. Hawaasaaf yeroo rifattee dhaabbattu akkasuma waan kamiinuu irra ga'ee jettee hojjettaa beekte. Kanaaf natti tolta. Kanaafuu obboleessi sunillee akkas ta'u oolu ka jedhee zarii ilaalanii nama jaalatan waan ta'eef. Yaa sabboonaadha obboleessi biyyanii. Aboo muudiitti qabachaa jiru maal taatee muudii hin jaalatteen miiciyyoo muudiitti qabataa jirtu. Dhugaa rabbii muudii qabachaa jiru. Amma namni muudii waan hin qabadhu itti fakkaata muudii qabachaa jiru. Garuu wanta kasi gaafadhu. Mucaa ibsaa fakkaatu shooddee mana isaa seentee jirta dubartii lafarraa fixee jaanii akkatti namni na seerataa jira amma an sagalee waasanillee hin ta'uuti garuu ati dheeyxee mana isaa. Mana eenyu? Mucaa shooddee jaanii tokko shooddee dubartii gudduma tana viidiyoo banajee akka hiraarsaa jira jaanii. Dheeyxee mana isaa? An tartaa ooluu ka'ee suuraa waraabee hin beeku dhagaa hin jiru an sabbii shooddee kamse. Maaki uummata koomentii kana ilaalin natti lubbu. Uummanni koomentii yommuu fedheedha. Wallaa uummata koomentii amanu. Maaki booda keessaan si dawwalu. Nambara hiyyanii gaddaa? Feesbuuka kan kee haa isin jedhee. Fakkaanaan nambara hiyyasii eegumaa yaadinayyee. Ni dagataa maati. Sirraa baanaan ni jaalattu. Inda gaita asirraa baanaan isa qalbii osoo hin taane amma isuma dhugaa sireesii. Amma na dubbisi fooloo walitti qabna siifin erga rakkoon qabu hedduu si jaaladha isheen siifin erga natti tolta. Waan natti tolta akkana sheeri naaf habar. Deema yees siifin erga. Xiqqoo na wali naasee hayyaan illee si jaaladha waan ta'eef. I am sorry naan jedha. Kana wallahi dasneetti fooloo godhaafi. Fooloo godhaafi. Galatoomni ishee. Hayyi waan dabarfattu jiraate dabarfadhu. Waan dabarfadhu garuu guyyaa
sagantaa bareedaa qopheessuu barbaada siidhaaf jechuudha. Salaamota ammoo garuu keessaa nuti dubbistee hedduu natti tola. Sagantaa maali? Namni tokko akkana ilaalta. Sagantaa bareedaa qopheesseetiin beekaa asiin sun taane gara biraati. Okay. Yaadin eessa jirta silaati? Dubai? Dubai jirta? Dubai. Qani kabraa sabuu ta'e maatii namni sanuma qabatee deemu. Uummanni koomenti ta'u barin beeka asirrii qani tokkotti. Koomentiin kun mul'aa mun beeka. Mana asirrii. Mega fadhu uummanni koomentii ammaa siima. Maal? Maal natti himan? Bakka hin jiru. Eessa jirti? Dubai jirta? Saudi? Suudaan? Noos. Eessa jirtaati natti himi? Namni biyya hedduu. Joordaan jira lubbuu. Joordaan? Joordaan kun amma barreessanii Joordaan. Joordaan akkamii bareedaadha? Yaa qilleensa garaagaraa dibaatee ijaazaan argitu dubartiidhaan wal argitee wal dhabuun argitu. Okay, ijaazaa. Kan taalaalaa fayyadamtu bareedduudha. Ijaazaan qabdu? No, wanni akkas jedhamu jiru jechuun xalaba eeyyamu biyya kana keessatti xalaba bo'oon hin jiru. Okay, xalaba jirta. Beekan xalaba warri bo'oo. Ay, xalaba jirta. Barraa son tan an xala. Maaki ammoo dhufee hin turre yoo lubbu akkamitti ayaa an ammoo dhufee bara hin turre. Xalaba jirta ati amma xalabaa jirta. Yaa. Okay, turtee jirta. Kuna waggaa guutuu maskaramii dhufee. Okay. Eessa qoyaati Oromiyaa keessa? Dhiifama gandallee gaafachuun fedhu garuu qaama. Egaa firoo deemne beekte. Firoo gisee Oromoon wal gaggaafatti firummaa irratti. Okay, yaani Oromoodha. Oromoo keessaa Oromoo Arsiilita. Aboo maakii tana nyaachise. Deemaa siiti. Ruuza kee nyaadhu achitti bargarii kee. Chiizarra baay'isi na nyaachisii lamde. Galatu. Maali? Shaasheedha? Warra Baaleeti? Yaa shaasheedha. Warra Baaleeti? No, an Baalee miti shaashe. Shaashamanni? Sikkoo mandoo yaa tokko moo? Akkuma egaa Baalee fi wanni hayyee warra wanni hayyee Sikkoo mandoo. Arsittiidha. Kalaas rakkoo qaba amma si jabeessee sitti kan yaadin. Kanaaf kan miciyyoon obboleessa kiyyaaf ta'u fudhannee jirra gaansi yaadina. Timi seeraan itti ijoollee harargeellee asumaan akka isaanii akka ta'e beekan itti asumaan. Ittiin ijoollee harargee akka ta'urraa ta'e ammoo gocha. Micoon tuni ijoollee harargeedhaa jabeessaa bakka argitanitti obboleessa kiyyaaf la isiin anaatu laaleef የኔ ውድ ጃሁን ላቅማሚን ኪዬ ወዬ ይፈም ወላሂ በሬቲን ጉዶኒ ተሽኮረማም ኪበማ ተሽኮረማም ሶሪ ጃ ተመሌ ነበር Suati di rata di malkam. Lala nama di rakam berbat. Kakak sih karena saya kau nama. Mama ni dubin. Honor dufe kau me dubin. Tahu kuman dufu ber.